danda'amu biyya kana. Eessarraa dhufamaa biyya biraa deemta yookiin Suudaan deemta yookiin Dubaay deemta biyyuma tokko Keeniyaa illee deemtee achirraa namni viizaa biyya kanaa yoo si erge dhufuu dandeessaa jechuudha biyya kana. Ani immoo akka nama tokkootti karaa isinitti agarsiisee Suudaan dhaqii achirraa kottuu namoonni birrii hanga fedhin kafalla jedhan ni jiru. Biyya keessa jiraachuu jibbaaf jechuudha. Achiin deemaa kottaa isiniin jedhee birrii fudhachuu nan danda'a. Akka nama tokkootti fidee asiin isin gahee itti gaafatamummaa keessan fudhachuu dhiisuu nan danda'a. Namoonni waan akkasii barbaadan jiru. Garuu an nama akka namaatti yaadu eega as gahee eenyutu taqabbalaa, eenyutu hojii barbaadaa fi eenyutu gargaara kan jedhu yaadaan jechuudha. Amma Dubaay keessatti waan ta'u nan arga. Dallaalonni ijoollee fuudhanii maallaqa isaanii irraa sassaabbatanii biyyuma sanaan ga'anii jalaa callisan. Ijoollee waan nyaatan dhabanii, waan dhugan dhabanii, waan ittiin gargaaraman dhabanii yeroo hedduu rakkoof saaxilamu. An akka nama tokkootti, akka ilma Oromoo tokkootti, akka nama Musliimaa tokkootti birriif jecha nama waan kanatti nama dadammaqsu miti. Birrii hedduu argachuu hin danda'u osoo hojjedhe. Biyyi kun biyya dhiirti hojiitti argatu miti. Biyya dhiirri keessatti hojjetatee hamma kana guddatu miti. Maaliif Itoophiyaan jechuun hojii hin beeknu nuti, dandeettii hojii gurguddaa hin qabnu, barumsa afaanii hin qabnu. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa dubbachuu sirriitti namni beeku hojii hojjechuu danda'a. Hojii harkaa waan tokko ogummaa yoo qabaatte hojjechuu dandeessa. Kanaan ala nuti akka Suudii sanatti hojiin barbaachisaaniif nuti barbaannu sun hin jiru. Bakki biyya hojiin hin jirre kana keessatti immoo biyya kana keessatti amma masalan Suudii keessatti namni tokko karakkatu yoo ta'e Oromoo tokko yoo arge fuudhee galee nyaachisee, obaasee, offisee hojii galchaan. Maaliif hojii tokko yoo hojjette biyya Suudii anis keessan ture waan nyaattu mana jiraattu arabasitti gadhiisa. Biyya kana keessatti nyaanni kee maallaqa, manni kiraan maallaqa, waan Suudii keessatti ji'a kaffaltu mana kiraaf asitti baatii tokkoof walakkaa qofa kaffaltaa jechuudha. Kanaa jiruu namni wal gargaaruu hin danda'u. Tasgabba'aatii dura maaltu jira biyya sana? Akkamitti jira? Hojiin maaltu jira? Nama immoo eenyuun hin achii qaba jedha. Anumti akka mataa kiyyaatti biyya kana keessatti ijoolleen Oromoo osoo isaan hin jirre bakka itti rakkadhu qabaa jechuudha. Alhamdulillah ijoollee Oromoo hedduu waan wal beekuuf hin rakkanne galatooman. Isinoo namoonni firan qabne, nama hin beekne, kaayyoon keessan biyyumaa bahuu qofa ta'e. Gaafa dhuftan biyyumattuu achi deebi'uuf akkam taatu? Halkan tokko eessa bultu? Maal nyaattu? Kana asabuun barbaachisaa. Ani maallaqaaf jedhee kottaa karaan jira asiin bahaati achirraan kottaa isiniin jechuu nan danda'a. Namni immoo maatii qabdan, asii warrallee qabdan, obboleettii qabdan, nama isin gargaaru qabdan, Suudaan keessa yoo jiraattan salphaatti viizaa isiniif erginaan dhufuu dandeessu. Garuu Itoophiyaa irraa birriin takkittii dhiisin birrii miliyoona meeqa yoo dhangalaaste dhufuu hin dandeessu. Biyya biraa dhaquu qabdaa jechuudha. Suudaan Kaartum yoo deemte achi keessatti waraqaa sirreeffattee waraqaa biyya sanaa qabattee dallaalli birrii nyaachistee deemuu dandeessa. Suudaan Dubaayis yoo deemte deemuu dandeessa. Isinii galee akkasitti hubadha. Wanni akka biyya Suudii sun hin jiru. Feetu gadi baatee re'ee tikfattee, feetu andaanqoo, feetu gaala, feetu istirahaa, feetu shiishaa, feetu mana ijaazaa, feetu aarisa, feetu funduuqa hin jiru inni kun. Inni Suudii sun hin jiru. Biyya kanatti hojiin hin argamu. Qoonqoon immoo waan tokko bishaan kana bitachuuf birrii qabaachuu si barbaachisa. Maal riyaala Suudii tokko qabaachuu si barbaachisa. Kana bitachuuf jechuudha. Si galee mana kiraalleen akkasuma amma Suudiitti kilaasii man tokko yoo fudhattee ji'a ja'atti birrii riyaala 1,500 kaffalta. Asitti immoo ji'a takkatti riyaala 1,000 kaffaltaa jechuudha. Si galee kana ilaalaa namoonni akkamitti akkas ta'a jedhan deemuu dandeessu. Isinii galee akka namni isin hin nyaanne, akka birriin keessan hin banne, akka dallaalli yoo jiraate illee isinitti hin taphanne. An ofii koo dallaala nama ta'us miti hin ta'ullee. Maaliif dallaalummaan kun baddu maqaa safuu nama wallaalchifti, rabbii walitti nama buufti. Kanaaf hubadhaatii warri keessan na gaafattan Itoophiyaa irraa dhufuun akkasitti gama Suudiitti deebina. Suudii irraa eega dheengaddaa ati manaa kiyya dhuftee
akkamitti dhuftee nan dhufaa tokko lama miti kaan jaarsan fidadhaa kaan abbaa manaan fidadhaa kaan obboleessan fidadhaa kaan ofiifan dhufaa jedha. Haati manaa kiyyaa Suudii keessatti nama waraqaa eenyummaa qabudha iqaamaa qabdii jechuudha waraqaa biyya sanaa. Waraqaa biyya sanaa waan qabduuf araba isii wajjin wal taanee wajjin haasofnee walii gallee ani abbaa manaa isheeti na beeku asin jira na bira dhufuu akka barbaaddu eega dubbannee viizaa asii hojjechiisee fi eeyyama isaaniitiin achirraa tikkeeta kutanii gama kanatti viizaa biyya kanaa ergee fi jennaan ka achi kaansal godhanii naaf erganii jechuudha. Isinii galee callistee Suudii keessaa dhufuun ka waraqaa hin qabne hin danda'amu. Ka iqaamaa hin qabne hin danda'amu. Paaspoortii harkaa qabda taanaan kunis hin danda'amu. Maal qabaachuu qabda? Iqaamaa qabaachuu qabda. Ka iqaamaa qabdus yookiin xalabaa jirta tahaa ka xalabaa jirtus arabni kan kee kanarratti si wajjin dubbatee ilaaf ilaameedhaan yoo walii galtan dhufuu dandeessu jechuudha. Dhufuu dandeessu akkasitti. Kan gama Suudii kan callisee biyyi callifamee deemamu Suudii. Akka Suudii hin jiru. Suudiif Suudaanii miilaan bannee dhannee hin badannee dhaqamas. Kanaafuu Suudiidhaa dhufuu barbaannaa ka jettanu akkasitti dhufte akkamitti dhufte haadha manaa kee akkamitti fudhatte anjaartiin achii qabaa isheen shamarran taate jaarsa koon fidadhaa dhiirotiin Suudii keessa dhiirotiin keenya waraqaa hin qabnu gaafa achi jirru ka ammallee achi jiran kanaaf hin danda'amu. Dubartoonni immoo dhufuu barbaadan yoo mana kontoraata xalabaa kana jiraattan maal gochuu qabdu arabaan wal taatanii yoo isaan nagummaadhaan achi nagaan isin geggeessan malee badeen deemaa kanaan godhaan rakkoo biraati. An dhugaan isinitti hima jechuudha akka obboleessa keessaniitti. Maaliif miidhamuu keessan hin barbaadu, rakkoo irra bu'uu keessan hin barbaadu, namni isin gowwomsu jira tahuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni hedduun na dubbisu ana Dubaa irraallee dallaalonni nuyi walitti kottu namoota gara kanaa finnaa sana goonaa kana goonaa as keessaa ka jedhan jiru. No barbaachisaa miti kun anaaf. Isinii galee waan riskii barbaannu karaa halaalaatiin barbaanna karaa halaalaatiin wal hirkaa fudhanna karaa eeyyamamaa ta'een karaa rabbitti walitti nuun buusneen in nyaanna waan arganne jechuudha. Kanaan alatti immoo kottuu rakkadhu kana godhii hin dhufu. Wallaahi dhugaan isinitti hima namni fira hin qabne biyya akka kanaa nan deema jettanii hin bayinaa. Yoo viizaa xalabaa argattan kontoraata jechuudha. Argattan isaan bira dalagdu rakkoon qabu. Garuu yookiin ziyaaraa ji'a sadii faa maal godha beektu namni ziyaaraa ka ji'a sadii birri riyaala 5,000 diinaara 500 asii jechuu kanaan bitee dhufu. Gaafa dhufte jiini sadii guyyaa lama dhume akkam taatameeme. Namni isin hin nyaatin obboleewwan keenya. Namni yeroo ammaa as kennii malee fudhu wanni isin jedhu waan hin jirreef kanaaf gaafii keessan warri na gaggaafattan akkasitti kabajaaf jaalalan isiniif qabuun isiniif yeroo koorraa qoodee isiniif ibseera galatoomaati. Warroonni keessan yeroo hedduu na gaggaafattan yeroo dhabee isiniif deebisuu dhabuuf dhiifama of kolcha. Namni nama kooti, obboleessa kooti, saba kooti, hiriyaa kooti jedhee nama gaafata malee nama waan gaarii tokkorraa waan